godina Arsii hiriira nagaa ba'an. Atileetonni Itoophiyaa sadii waggootaaf dorgommii ispoortii kamirraayyuu dhorkamaniiru. Magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti haleellaa boombiin raawwatameen lubbuun namoota sadii darbuu himameera. Haleellaa qilleensaa Israa'el guyyaa tokkotti raawwatteen yoo xiqqaate lubbuun namoota 79 darbeera kan jedhu hangafoota oduutii gara oduu bal'innaatti sin dabarsina. Jiraattonni godina Arsii hiriira nagaa ba'an. Jiraattonni godina Arsii aanaalee garaagaraa hiriira ba'uun qaamolee hidhatanii bosona jiraniif waamicha nagaa taasisaniiru. Godinichatti namni hidhatee bosona keessa socho'uun hawaasa dararaa jiru mootummaan waamicha isaaniif taasise fudhachuun akka karaa nagahaan galan hiriira nagaa ba'uun gaafataniiru. Hiriira nagaa aanaa Muuneessaatti geggeeffame irratti kutaalee hawaasaa garaagaraa abbootii amantii, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa fi barattoonnis irratti hirmaataniiru. Tokkummaa keenya itti haafufsiifnu duuti haadhaa bu'aa nuuf hin qabu, sababa nageenyaatiin misoomni gufachuu hin qabu, qe'een Oromoo nagaa ta'uu qaba dhaadannoo jedhuun bahaniiru. Atileetonni Itoophiyaa sadii dorgommii ispoortii kamirraayyuu waggootaaf dhorkamaniiru. Atileetonni kunneen qoricha nama kakaasu fudhachuu isaatiin hanga waggaa 4 dhorkamuu isaanii himameera. Atileetiksii addunyaa fi abbaan taayitaa farra dooppingii biyyaalessaa atileetota seera dooppingii cabsan irratti murtii adabbii dabarsuu isaanii ibsaniiru. Atileetota murtiin itti murtaa'e keessaa atileet Saamu'eel Abaatee Zallaqaa, atileet Tsahaay Gammachuu Bayaanii fi atileet Hebest Xilahuun Asras seera qoricha nama kakaasuu darbuun yakkamaa ta'uu isaanii mirkanaa'eera. Sarbama seera kanaa hordofuun atileet Saamu'eel Abaatee Zallaqaan fulbaana bara 2015 to'annoo jala ooleera. Haaluma kanaan atileet Saamu'eel Abaatee waggaa lamaaf hanga eebla bara 2018tti dorgommii ispoortii kamirraayyuu akka ittifamu himame. Atileet Tsahaay Gammachuu atileetii Itoophiyaa kan biraa yoo taatu qorannoo atileet baayoloojikaalaa kan keessatti gaggeeffame irratti qoricha kaka'umsa fayyadamuu ishee mirkanaa'e yoo ta'u waggoota 4 itti aananiif dorgommii kamirraayyuu dhorkamteerti. Abbaan taayitaa farra dooppingii Itoophiyaa akka beeksisetti atileetiin kun adoolessa bara 2015 hanga 2019tti waggaa 4f dorgommii ispoortii kamirraayyuu akka hin hirmaanne dhorkamteerti jedhan. Akkasumas atileet Hebest Xilahuun Asras dorgommii Chaayinaa keessatti gaggeeffametti qoricha fayyadamuu ishee erga mirkanaa'ee booda waggaa lamaaf dorgommii ispoortii kamirraayyuu akka hin hirmaanne dhorkamteerti. Waggaa tokko dura atileet Shumee Xaafaa fi atileet Mangistuu Baqqalaa qoricha dooppingii fudhachuun hanga waggaa 4f dhorkamuun isaanii ni yaadatama. Magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti haleellaan boombii raawwatameen lubbuun namoota sadii darbuun ibsame. Haleellaan kun miseensota qaamolee nageenyaa irratti kan kiyyeeffate yoo ta'u balichaan qaamoleen nageenyaa lamaa fi jiraataan tokko ajjeefamuu ibsameera. Namoonni sadii ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamuunis eerameera. Haleellaa raawwatameef Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu himamuun Anaadooluun gabaaseera. Jilli ol'aanoo Chaayinaa daawwannaa hojiif Finfinnee galan. Jilli ol'aanaan kutaa bulchiinsa Jiyaansuu Shuukuuliin durfamu Finfinnee galeera. Jilichi wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahuu ministeer deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo fi hooggantoota ministeerichaa biroon simatamaniiru. Gareen kun yaa'ii tumsa diinagdee fi daldala Chaayinaa Afrikaa Finfinneetti geggeeffamu irratti hirmaatuuf akka ta'an ragaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Jilichi turtii isaan hooggantoota olaanoo mootummaa waliin dhimmoota waloo irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Dhaabbileen bulchiinsa Jiyaansuu 76 kaapitaala doolaara biiliyoona 1.3 galmeessan Itoophiyaatti dameewwan investimentii adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa jiraachuun ibsameera. Oduu biraatiin hariiroon gamlamee Itoophiyaan Ameerikaa waliin qabdu haala amma jiruun xiinxallamuu akka qabu ilaalameera. Filannoo haaraa Ameerikaa hordofuun hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaan US waliin qabdu ilaalcha imaammata biyyattii fi amala qondaaltota filatamaniin xiinxallamuu akka qabu hayyoonni hariiroo idil addunyaa ibsaniiru. Ameerikaan imaammata hariiroo alaa ishee fedhii biyyaalessaa isheetiin irratti xiyyeeffattis jedhameera. Itoophiyaan maalummaa imaammata alaa Ameerikaa fi biyyoota Afrikaa biroo waliin qabdu of eeggannoon ilaaluu akka qabdus dhaamaniiru. Haala kanaan dippiloomaasiin Itoophiyaa irra caalaan ilaalcha diinagdee, dhimma daldalaa fi nagahaa fi tasgabbii naannootiin ilaalamuu qabas jedhan. Walitti dhufeenya kana cimsuuf tarkaanfii fi hojii irra oolmaa Ameerikaan dhimmoota adda addaa irratti fudhattu akka ka'umsa isaaniitti deebisuun barbaachisaadha. Hayyoonni kunneen itti dabaluunis hariiroon diinagdee fi siyaasaa Itoophiyaa gara fuula duraa hariiroo dippiloomaasii kanaan dura qabdu irratti hundaa'uun of eeggannoon ilaalamuu akka qabdus dhaamaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaatti sin dabarsina. Haleellaan qilleensaa Israa'el guyyaa tokkotti raawwatteen yoo xiqqaate lubbuun namoota 79 darbeera. Libaanos keessatti naannoo hidhattoonni Hizbollaa itti argamu jedhamu keessatti haleellaan xiyyaaraa cimaan raawwatameera. Dhimma kanaan wal qabatee Gaazatti qondaaltonni olaanaan gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaaba Gaazaa keessatti seera addunyaa boqonnaa malee sarbamaa jira jedhan. Haleellaa qilleensaa Israa'el kaleessa raawwatteen Gaazaa fi Libaanos keessatti namoonni 79 ol ajjeefamuun gabaafameera.
Gaazaa keessatti haleellaan manneen nyaataa 11 naannoo gargaarsa namoomaa jedhamee labsaman irratti raawwatamee lubbuun namoota 46 galaafatamu Associated Press gabaase. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni gandoota mana jireenyaa kibba Libaanos dhaabbileen fayyaa naannoo sana akka bahan akeekkachiisni kenname sa'aatii 11 keessatti haleellaan raawwatameen namoonni 33 du'uu beeksisaniiru. Waraanni Israa'el ibsa kenneen ragaa tokkollee osoo hin dhiyeessin bu'uuraalee misooma Hizbollaa wirtuuwwan ajajaa fi dhaabbilee oomisha meeshaa waraanaa irratti xiyyeeffadheera jedhe. Gama biraatiin haleellaa qilleensaa biraa gamoo mana jireenyaa baha Beeruut irratti raawwatameen namoonni 6 kan ajjeefaman yoo ta'u isaan keessaa 3 daa'imman akka ta'an ministeerri fayyaa Libaanos himuun haleellaa kanaan namoonni dabalataa 12 akka malee madaa'us ibsaniiru. Ameerikaan Israa'el gargaarsa namoomaa naannoo Gaazaaf kennitu yoo hin fooyyessine deeggarsa meeshaa waraanaa akka addaan kuttu erga beeksiftee booda raabsaa garaagaraa irratti fooyya'insi tokko mul'atus ammallee gahaa miti jedhameera. Lammiileen Filistiin naannoo isaanii irraa buqqa'anii gaaddisa adda addaa fi hospitaalota Gaazaa diigame keessatti argaman hanqina qorichaa fi nyaataa hamaan irra gahuu dubbataniiru. Waxabajjii darbe irraa eegalee Hamaas kaabatti deebi'ee of hundeessaa jira. Lola cimaa Gaazatti geggeeffame hordofuun erga nyaataa fi gargaarsi bu'uuraa naannoo sana ga'ee ji'a tokko ol ta'eera jedhan. Israa'el haleellaa kana raawwachuu isheen dura namoota nagaa naannoo sana akka gadhiisan akeekkachiisa akka kennitu yoo beeksifteeyyuu namoonni gara 70,000 ta'an ammallee kaaba Gaazaa keessatti gaaddisa jala jiru. Gabaasa mana maree nageenyaaf dhiyaateen ogeessi olaanaan gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti argamu Beetuunee fi naannoowwan kaaba Gaazaa biroo keessatti seera addunyaa osoo hin dhorkin sarbamaa jira jedhan. Oduu biraatiin Hizbollaan buufata waraana Israa'el Teel Aviv keessatti argamu irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuu beeksise. Gareen hidhattoota Libaanos Iraaniin deeggaramu Hizbollaan har'a haleellaa diroonii jalqabaa kaampii waraanaa Haakiriyaa Teel Aviv keessatti raawwachuu ibseera. Garuu akkasumas naannoo kaampii waraanaa magaalattii keessatti jirutti sagalee akeekkachiisaa akka hin dhagahamne Reuters akka gabaasetti haleellaa kanaan miidhaan akkamii akka qaqqabee wanti ibsu hin jiru jedheera. Waraanni Israa'el ibsa Hizbollaa kanaaf deebii kennuu dhabuun isaas ifa ta'eera. Buufata waraanaa Teel Aviv irraas beeksifni tokkollee hin baane. Wirtuu waraanaa fi mootummaa Teel Aviv keessatti argamu kaabinee waraanaa dabalatee waajjira muummee qaamolee waraanaa hedduu keessummeessa. Akka gabaasa kanaatti kaampii waraanaa kun magaalattii naannoo namoonni hedduu itti baay'atu naannoo galma daldalaa guddaa fi buufata baaburaa tokko keessatti argama jedhame. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduuwwan isin biraan geenye kan hanga ammaatti turanii oduu dursuun isin waliin kan ture Amin Shubbiseeti hanga dhumaatti waan waliin turtaniif galatooma.